Kanke ulfatu gofta Moti modata alfa omega dahati 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 Enjiru kanakake yomi yohinjiratu Wakaf lafa kanumte Kanke ulfatu Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta Amma jette kan geessu dubbatti kan raawwattu sagalee kee fi Yesuus ati kan amanamtu kanaaf ansi waaqessa gaaddisa narraan gogne waaqa baraan jiraattu si malee nagarre kanaaf ansi faarfadha gaaddisa narraan gogne waaqa baraan jiraattu Si malena agarre Jesus Si malena agarre gofta Si malena agarre Jesus Si malena agarre gofta Moti modata alfa omega dahati 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 Enjiru kanakake yomi yohinjiratu Wakaf lafa kanumte Kanke ulfatu Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta Ajajamu wakanke atwa kakitengamne Atru panani Jesus Antu tahin arkamne Chufan simbana mera Idan sini kotira Moti hundu majaltu Mosi harkatira Chufan simbana mera Idan sini kotira Moti hundu majaltu Abonsi harkatira Moti modata alfa omega dahati 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 Enjiru kanakake yomi yohinjiratu Wakaf lafa kanumte Kanke ulfatu Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta Kanke ulfatu Jesus Kanke ulfatu gofta
ulfaatu gooftaa. Anatu jaala jedhee eenyuun kan dubbatu mootii Fariyoon irraa barnoota haa fudhatu. Anatu jaala jedhee eenyuun kan naadatu mootii Daariyoos irraa barnoota haa fudhatu. Ammayyuu nan dubbadha Yesuus ati gooftaadha saniin jedhu miti. El Shaddai da ammayyuu nan dubbadha Yesuus ati gooftaadha saniin jedhu miti. El Shaddai da mootii moototaa alfaa omeegaa dhahati. 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 Injiru kan akka kee yoomiyyuu hin jiraatu waaqaaf lafa kaanumte. Maqaan kee haa ulfaatu, maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Maqaan kee haa ulfaatu gooftaa. Maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Maqaan kee haa ulfaatu gooftaa. Waaqa Eeliyaas abiddan kan mul'atte homtuun jiru yaa Yesuus si dura kan dhaabbate. Arras waaqni tolfamaa taasuma haboon qabu jireenyi bara baraa si bira kan argamu. Arras waaqni tolfamaa taasuma haboon qabu jireenyi dhugaan Yesuus si bira kan argamu. Mootii moototaa alfaa omeegaa dhahati. 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 Injiru kan akka kee yoomiyyuu hin jiraatu waaqaaf lafa kaanumte. Maqaan kee haa ulfaatu, maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Maqaan kee haa ulfaatu gooftaa. Maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Maqaan kee haa ulfaatu gooftaa. Maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Maqaan kee haa ulfaatu gooftaa. Maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Maqaan kee